Soban seeboonii suma dhugumaaf hojjeeste gooftaa maca ammas akka yeroo ishiin viidiyoo ishii gadhiistu kan ilaalaan ture sakandiidhaan yeroo ishiin gadhiistu viidiyoo lama jechuudha boo'aa gadi gadhiistu isa duraan laalu yeroo baay'ee namni yeroo aaru hin haasa'as achi immoo piraankis hojjechuun hin danda'ama bifa kanaan ani piraankiin se'e. Ani qostiin seen qalladdiin see dhugaa waaqammaa riippiidha uummanni walgee feesbuukiin xaqilaallaan tiiktookii xaqilaallaan riippii lubbuu kee amaaruu inni kaan immoo gorsaa'eera namni iyyuu gorsee hin fidne waa isin dhibu inni kaan immoo viidiyoo ishii sana ilaaleetu gorsaa'eera akkamitti ati cimtuu miti ati maalii miti namni yaada kenneefiyyuu hin fidne. Dhugaa rabbii wanta akkasii akkamidha garuu seexanni kun akkam nama harka akka baabbaltii dhugaa booniin yoo kana miti mana sirrii tokko yookaan kireeffatan mana sirrii wayii mana bareedaa wayii kireeffatanii meeshaa itti galfatanii dhugaa waaqaa jijjiirama agarsiisanii guddatanii bakka akkuma nama tokkotti seera qabeessaan jireenya eegalanii turan duraa kaasee hin beektu hundi isaanii jireenya isaanii durii kaasee kutaa tokko keessa sireema tokko jira sireema irra taa'anii nyaatu taa'anii viidiyoo maal kanuma isarraa amma jijjiiramanii mana kutaa minaaminii qaqqabutti erga akkamittiin ta'a kun erga namni jijjiirame dhugaa waaqa. Dura ture bar dur yeroo rakkoo baay'ee yeroo karaarra yeroo kophee fa'aa qulqulleessitu ture kun amma erga namni jijjiirame erga jireenyatti baate akkamitti seexanni ishee dogoggorsiiste biyyeessuus silumayyuu seexana tokko of nama ajjeesisa malee nama miti. Mucattiin baay'ee jabaattuu dhallee turte namni si ajjeesu du'inna jedhaniin illee hin du'u minaamin jettee faarfannaa faarfattu. Akkamitti harka kennattee dhugaa aniin qoosuun see biyyeessuus aniin qoosuun see isuma isheen nagaatti bakka nan argitan jettu isaanis isheetti muudii qabatuun see lakka namoonni sirriitti dhadhagaan dhugaadha jedhanis haasa'aa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu jireenyi biyya lafaa kun baay'ee ajaa'iba na dhibaa jechuudha dhugaa waaqa akkamitti laxoof gootee finyoo diimaa tokko qabattee dhaabbattee turte waan akkamitti balbalarraan saanqaa wayii jira sumatti ofii ta'e itti hirarraastee itti dura viidiyoo lammaffaa irratti wayii faxaarii nante kanumaaf ol utaalamee gadi utaalama waan hundumtuu jechuudha. Anis kijiban see dhugaa tiiktook irratti ilaaleen mucattiin maal taateen jira mucattiin fooloowarii guddaa tokko qabdu akkamitti kijiba amma kana kijibdu jedhee mucattiin aara feesbuukiin miila qallaqamee jira guutii dhugaa waaqaa namayyuu hin sobunsee amma laggoo sa'aatii tokkoon ta'u. Ammarraa sa'aatii tokkoon ta'u viidiyoo sana gadhiisuun ishee walumaa galatti jechuudha daasheen kana gootee harka qabee seexanni ijoollee baay'ee garuu akkanatti babarreessee daqiiqaama keessatti of ajjeesse nama baay'ee jechuudha. Isheen kun garuu yeroo baay'ee harkaan kennattu bara. Amma maal jedhu gaama dhugaa waaqa warri kanaan dura isheerraa sirbaa baanfaa waan argijichaa baanii dhugaa waaqa. Tama guyyaa tokkollee dhiifama waliin godhin jechuudha baay'ee tokko nama dabbara nama aarsa ishii ta'a ho'i diras yeroo baay'ee namni yeroo waan akkasii viidiyoo akka kanaa hojjetu namni waan qoosu piraankii fa'aa hojjetu namatti fakkaata kanaafuu namni dafikaa jedhee babarreessas jira bar koomantii ishii jalatti dafikaa jedhes jira anu qostiin see beekaa. Intini godhuudhaaf jettee bakka namni tokko bakka ol ka'uudhaaf jedhee yeroo tokko waan akkasii hojjeta nama dammaqsuuf jedhee jechuudha. Ani laalu mataan na dawwale dhugaa waaqa mataan kun dhukkubee maal isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee of eeggachuun barbaachisaadha yeroo akkasii miira keessa galanii lubbuun ofii tokkumadha. Lubbuun lama hin jiru. Dammoo fajjeessuun immoo cubbuudha.
Soban boonii suma dhugumaa hojjeeste gooftaa maca ammas akka yeroo ishiin viidiyoo ishee gadhiistu kan ilaalan ture sakandiidhaan yeroo ishiin gadhiistu viidiyoo lama jechuudha boo'aa gadi gadhiistu isa duraan ilaalu yaa'u yeroo baay'ee namni yeroo aaru hin haasa'asi achi immoo piraankiis hojjechuun hin danda'ama bifa kanaan ani piraankiin se'e ani qostiin se'e hin qalladdiin se'e dhugaa waaqammaa riippiidha uummanni walgee feesbuukiin xaqilaallaan tiiktookii xaqilaallaan riippii lubbuu kee amaaruu inni kaan immoo gorsaa'eera namni iyyuu gorsee hin fidne waa isin dhibu inni kaan immoo viidiyoo ishii sana ilaaleetu gorsaa'eera akkamitti ati cimtuu miti ati maalii miti namni yaada kenneefiyyuu hin fidne. Dhugaa rabbii wanta akkasii akkamidha garuu seexanni kun akkam nama harka akka baabbaltii dhugaa booniin yoo kana miti mana sirrii tokko yookaan kireeffatan mana sirrii wayii mana bareedaa wayii kireeffatanii meeshaatti galfatanii dhugaa waaqaa jijjiirama agarsiisanii guddatanii bakka akkuma nama tokkotti seera qabeessaan jireenya eegalanii turan duraa kaasee hin beektu hundi isaanii jireenya isaanii durii kaasee kutaa tokko keessa sireema tokko jira sireema irra taa'anii nyaatu taa'anii viidiyoo maal kanuma isarraa amma jijjiiramanii mana kutaa minaamanii qaqqabutee erga akkamittiin ta'a kun erga namni jijjiirame dhugaa waaqa. Dura ture dur yeroo rakkoo baay'ee yeroo karaarra yeroo kophee fa'aa qulqulleessitu ture kun amma erga namni jijjiirame erga jireenyatti baate akkamitti seexanni ishee dogoggorsiiste biyyeessuus silumayyuu seexana tokko of nama ajjeesisa malee nama miti. Mucattiin baay'ee jabaattuudha illee turte namni si ajjeesu du'inna jedhaniin illee hin du'u minaamin jettee faarfannaa faarfattu. Akkamitti harka kennatti dhugaa aniin qoosuun see biyyeessuus aniin qoosuun see isuma ishiin nagaatti bakka nan argitan jettu isaanis isheetti muudii qabatuun see lakka namoonni sirriitti dhadhagaan dhugaadha jedhanis haasa'aa yeroo jechuudha. Kanaafiyyuu jireenyi biyya lafaa kuni baay'ee ajaa'iba na dhibaa jechuudha dhugaa waaqa akkamitti laxoof gootee finyoo diimaa tokko qabattee dhaabbattee turte waan akkamtiin balbalarraan saanqaa wayii jira sumatti ofii ta'e itti hirarraaste itti dura viidiyoo lammaffaa irratti wayii faxaarii nante kanumaaf ol utaalamee gadi utaalama waan hundumtu jechuudha. Anis kijiban see dhugaa tiktookii irratti ilaaleen mucattiin maal taateen jira mucattiin fooloowarii guddaa tokko qabdu akkamitti kijiba amma kana kijibdi kijiban kijibdu jedhee mucattiin